Nageenyaa darsoo kabajamoo daawwattoota OMN oduu darsoon hanga footoo doosinitti himaam. Godina Salaalee aanaa Yaayyaa Gullalleetti humnoonni mootummaa kan humna fincilaa jedhamuun waamaman abbootii seeraa lama erga to'atanii booda nama tokko irratti reebicha ulfaataa raawwatame miidhaan jabaan irra ga'uu himaniitii jiru. Hoogganaan humna kanaa ammoo haalli kun hin raawwatamne jechuun wakkatiitii jira. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hiriirri mormii barattoota sababa hijaabaatiin barnoota irraa dhowwamanii adeemsifameetii jira. Liqii waliigalaa mootummaa Itoophiyaa waggoota 5 darban keessatti 25% dabaluudhaan dhuma baatii waxabajjii bara 2024tti doolaara biiliyoona 68 gahuun ibsame. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uun muudamani. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduuti. Oduu kanaaf kanneen biroo akka chaanutti qopheessinee jirra. Biyya keessaa fi alaatti tanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii ka daawwataa jirtan akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamoo oduu galgala kana qabanne isinitti himnaa oduu waliin ani Yaasina Sanii. Oduu keenya jalqabaatiin godina Salaalee aanaa Yaayyaa Gullalleetti humnoonni mootummaa kan humna fincilaa jedhamuun waamaman abbootii seeraa lama erga to'atanii booda nama tokko irratti reebicha ulfaataa raawwatameen miidhaan jabaan irra ga'uu maddeen himanii jiru. Hoogganaa humna fincilaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan OMN'tti himan obbo Alii Ismaa'il gochi kun raawwatamuu hin beekuu jedhan. Pirezidaantii mana murtii aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Zannaba Nagaash gochi kun raawwatamuu ibsanii badiin isaan irratti raawwatame seeraan ala jedhanii jiru. Guutuu gabaasa kana hubiitiin akka itti aanutti isinitti hima. Amajji 10 jechuun dilbata darbee tilmaamaan naannoo sa'aatii 8 abbootii murtii aanichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Jiinenus Nagaasaa jedhaman waardiyyaan mana jireenya isaanii yeroo to'atamutti maal balleessee to'atame jedhanii miseensota humna fincilaa isa to'atan waan gaafataniif qofa atunii to'atamta jechuun itti dhaadatanii to'atanii jedhame. Yeroo kana abbaan seeraa biraa Qananiisaa Kabbaboo jedhamu pirezidaantii mana murtii aanichaatti bilbilanii hidhamuu abbaa seeraa kana beeksisanii jedhu. Itti dabaluunis hoogganaa humna fincilaa kan jedhaman obbo Alii Ismaa'iliif bilbilanii abbaa seeraa Jiinenus Nagaasaa jedhaman qabamuu beeksinnaan isaanis erga doorsisanii yeroo xiqqoo booda bakka isaan jiranii qabuun mooraa humnoonni fincilaa kun keessa buufatanii jiran kanaanicha jiru galchanii jedhu jiraattonni. Mooraa kana keessatti abbaan seeraa dursaa to'ataman Jiinenus Nagaasaa jedhaman haala suukkanneessaan reebamuun guyyuma sana naannoo sa'aatii 11 lachuu isaanii lakkisanii jedhame. Qaama isaanii irra miidhaan jabaan dhaqqabuu kan ibsan hiriyoonni isaa yeroo ammaa gara Finfinnee geeffamuun yaalaa fayyaa argachaa jiraachuu OMN itti himaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun pirezidaantii mana murtii aanaa Yaayyaa Gullallee kan ta'an obbo Zannabaa Nagaash bilbilaan gaafannaan abbaa seeraa Jiinenus Nagaasaa jedhaman erga qabamanii booda reebichi ulfaataan irratti raawwatamuu himanii abbaan seeraa biraa kan isaan booda qabamanii turan obbo Qananiisaa Kabbaboo hidhaman illee akka reebamne OMN itti himaniiru. Obbo Qananiisaa reebichi qaqqabeen jiru reebuu fi to'atanii reebuuf yeroo jedhanitti kan to'annaa jalaa ba'an isa sana garuu namoota 3 waliin eega to'atanii booda isaan keessaa addatti baasuudhaan haala ulfaataa ta'e miidhaa qaamaa cimaa irraan ga'anii jechuudha. Guyyaa sana tilmaamaan hanga sa'aatii 6tti abbootii seeraa kana waliin turree garaagara baanee mana keenyaatti gallee kan jedhan turtii garaagarummaa sa'aatii tokkoon caalle keessatti abbaan seeraa Qananiisaa Kabbaboo jedhaman bilbilanii natti himnaanan dhaga'ee jedhu. Sana booda bulchaa aanaaf bilbilee beeksisuun hordoffiin akka taasisan gaafadheen ture kan jedhan. Kana gidduun abbaa seeraa isa lammaffaas waan isaan hoogganaa humna fincilaanichaa bilbilanii gaafataniif qofa turtii daqiiqaa 10 booda paatroolii erguun qabanii deemuu himan. Abbootiin seeraa kun turtii sa'aatii 3 hanga 4 hin caalle gidduutti qabamanii mooraa humnoota fincilaa aanaa Yaayyaa Gullallee galfamuun abbaa seeraa jalqaba to'ataman sana irratti reebichi ulfaataa fi miidhaan qaamaa irra ga'e jedhaniiru. Gochi kun faallaa seera mootummaa labsii 216 bara 2011 akkaataa abbaan seeraas ta'ee namoonni birootti qabamuu qaban kan faallessudha jedhame. Pirezidaantiin mana murtii aanaa Yaayyaa Gullallee gochi kun gocha seeraan alaa ta'uu ibsaniiru. Gochi raawwatame gocha seeraan alaati.
abbaa seeraa haa ta'u hojjetaa mana murtii muudama kamiyyuu haa ta'u sirni itti gaafatamummaa haala kamiin mirkanaa'uu akka qabu dambiin manni murtii waliigala dambiin ittiin bulmaata abbootii seeraa kan manni murtii waliigala Oromiyaa tumanii jira. Adeemsa yakkaatiinis yoo ta'e immoo abbaa seeraa yakka cimaa harkaaf harkatti yoo raawwatee fi yakkichuu cimaa yoo ta'e battalatti qaamni nageenyaa to'achuu akka danda'uu fi isaan alatti garuu haalli abbaa seeraatti to'atamuu danda'u muudama immuniitii qaba waan ta'eef abbaa seeraa qabamuu kan hin dandeenye ta'uu labsii kana keessattis ifatti jira. Kanaaf adeemsi kun cabeeraa jedhu sababni immoo abbaan seeraa kun yakki kanaaf isaan saaxiluu battala waan qabaman hin jiru seeraan ala qabaman seeraan ala reebichi irratti raawwatame jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun yaadaaf deebii hoogganaa humna fincilaa aanaa Yaayyaa Gullallee kan ta'an obbo Alii Ismaa'iliif bilbilaan gochi kun raawwatamuu hin beeku jechuun OMN itti himan. Obbo Alii Ismaa'ilii hoogganaa humna fincilaa aanaa Yaayyaa Gullallee. Ani wabii xilaa'uun jedhama OMN irraan isinii bilbilaa dilbata darbe abbootiin seeraa lama kan aanaa sanaa miseensota keessaniin akka malee reebamanii haala ulfaataa keessa jiranii waan kana maal beektu? Reebamanii? Lakka reebamuu ogeessa seeraa waan beekuun qabu. Ogeessa seeraa jennus Nagaasaa fi Qananiisaa Kabbaboo jedhamanii reebamanii miidhaan cimaan irra ga'uu isaanii quban qabdanii? Quban qabu. Battala sana battala reebaa turanitti namoonni kun isiniif bilbilanii isin quunnamaa turan. Namni reebame jiru nama reebame tokko illee quban qabu. Akkam jirtu daawwattoota OMN. Tumsi hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaan tan OMN'if gootan OMN waggoota 10 oliif osoo walirraa hin kunne sagalee uummataa akka ta'uu dandeessisee jira. Har'as yeroo kamii ol deeggarsi keessan OMN'if wabiidha. Warra sagalee hin qabneef immoo sagaleedha. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuudhaan qabiyyeewwan keenya hedduu biraa akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuunis qophiiwwan keenya battala tamsaanitti yaadachiisi akka isin bira ga'u tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join ishee jettu tana cuqaasuudhaan immoo karaa YouTube keenya OMN maallaqaan deeggara. $1.5 kaasee hanga fedhaa fi humna keessanii gumaachuudhaan super chat fi stiikeroota bitachuun tumsa godha. Yoomillee tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee uummata keessan dheebuu miidiyaa qabuu akka ta'e hin dagatinaa. Galatooma OMN ijaaf gurra uummataa. Oduu kennettaan naannoo Hararitti boba'aa liitirii 13,000 ol seeraan ala manatti kuufamee ture to'atame. Naannoo Hararitti boba'aan liitirii 13,480 seeraan ala mana keessatti kuufamee ture to'annoo jala oolfamuu koomishiniin poolisii naannichaa beeksisee jira. Akka koomishinichaatti eeruu hawaasni kenneefiin sakatta'iinsi poolisiin taasiseen boba'aan seeraan alaa kun to'atamee jira. Qaamoleen daldala boba'aa seeraan ala irratti hirmaatan hordofuun tarkaanfii fudhachuu cimsee akka itti fufu poolisichi addeesseera. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hiriirri mormii barattoota sababa hijaabaatiin barnoota irraa dhoowwamanii adeemsifamee jira. Magaalaa Aksuumitti manneen barnoota barattoota musliimaa shamarran ta'an 159 sababa hijaabaatiin barnoota irraa ittisuu hordofe guyyaa har'aa hiriirri adeemsifamaa oolee jira. Manni marii dhimmoota islaamummaa Tigraay ibsa torbee tokko dura baaseen manneen barnoota barattoota shamarranii barnoota irraa ittisee gara barnoota isaanii hin deebisu taanaan hawaasa musliimaa wajjin mari'adhee tarkaanfii fudhadha jechuun akeekkachiisee jira. Barattoonni kunniin sababa hijaabaatiin galmeen qormaataa biyyaalessaa 12ffaa jala darbuu fi gara barnootaatti deebi'uu dhabuu isaanii hordofe naannichatti hiriirri mormii dhaadannoo hijaaba ishees ni uffatti barnoota ishees ni baratti jedhuun Maqaleetti adeemsifamee jira. نتمارو دكانستيو أكسون عدنتنا عبزحنتن مكببارن امنتنا يحلو عدنت عبزحنت مكببار عدنتنا يحلو
Hiriira nagaa kana booda namoonni hawaasa keessaa filataman baay'inni isaanii 20 ta'an bakka bu'ummaadhaan pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waliin mari'atanii jiru. Maricha irratti obbo Geetaachoo Raddaa yaada kennaniin dhimmi hijaabaa gonkumaa ajandaa ta'uu hin qabu ture. Kun ta'ee jedhamee kan godhameedha. Saffisaan furmaata akka argatu ni goona jechuun isaanii maddeen himanii jiru. Oduu kenna biraatiin liqii walii galaa mootummaa Itoophiyaa waggoota 5 darban keessatti dhibbeentaa 25.3 dabaluudhaan dhuma baatii waxabajjii bara 2024tti doolara biliyoona 68.9 gahuun ibsamee jira. Kunis oomisha walii galaa biyya keessa GDP biyyattii keessa dhibbeentaa 32.9 kan bakka bu'u yoo ta'u kan bara darbee ture waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbeentaa 8.8 dabaluu gabaasa liqii mootummaa tibbana ministeerri maallaqaatiin maxxanfame ifoomsee jira. Gabaasa siraa sabab qopheessee akka itti aanutti isinitti himna. Imaammata fooyyessaa diinagdee adoolessa 28 bara 2024 hojiirra kan oolchite Itoophiyaan liqaan ishee irra jiru doolara biliyoona 68.9 gahuu ministeerri maallaqaa Itoophiyaa ibsee jira. Imaammanni fooyyessa diinagdee kun utubaalee 4 irratti kan hundaa'u yoo ta'u isaanis diinagdee tasgabbeessuu fi deeggaruu, investimentii mijataa, kalaqa jajjabeessuu fi naannawa damee daldalaa fi dorgomtummaa guddisuu, dandeettii oomishaa fi oomishtummaa biyya keessaa cimsuu fi tajaajila qulqullina qabu ga'umsaan dhiheessuuf dandeettii mootummaa guddisuu ta'ee imaammaticha keessatti caqafamee jira. Imaammatichi qaala'iinsa jireenyaa tasgabbeessuu, sharafa alaa wal simsiisuu, damee faayinaansii daran cimsuu, qaala'iinsa gatii to'achuu, galii gibiraa guddisuu, bu'a qabeessummaa investimentii mootummaa fooyyessuu, idaa mootummaa hir'isuu, dorgomtummaa damee baankii cimsuu fi naannawa investimentii fi daldalaa fooyyessuu, sirna diinagdee ammayyaa'aa fi dorgomaa sadarkaa idil addunyaatti ijaaruuf kan akeekkate akka ta'e ibsamee jira. Haa ta'u malee erga imaammatichi hojiirra oolee liqaan Itoophiyaa dabaluu fi qaala'iinsi jireenyaa hammaatuun lammiilee biyyattii qormaataa jiraachuu ogeessonni diinagdee ibsanii jiru. Gabaasni ministeerri maallaqaa Itoophiyaa dabalii liqii mootummaa waggoota 5 bara 2019 hanga 2024 gidduutti mul'ateef jijjiirama gatii sharafa alaa akka sababa ijootti ka'ee jira. Liqii waliigalaa keessaa liqiin biyya keessaa dhibbeentaa 59 doolara biliyoona 40 yoo ta'u liqiin alaa ammoo dhibbeentaa 40 takka doolara biliyoona 28.9 qabateera. Waggaa darbe keessa liqiin biyya keessaa dhibbeentaa 14 kan dabale yoo ta'u liqiin alaa ammoo guddina xiqqaan dhibbeentaa 2.5 galmeessee jira. Liqii alaa Itoophiyaan hin kaffalamin qabdu keessaa dhaabbileen biyyoota hedduun liqii laafaa olaanaa kennan tilmaamaan dhibbeentaa 52 kan qaban yoo ta'u liqeessitoonni gamlamaa ammoo dhibbeentaa 28.30 takka qooda qabu. Inni hafi ammoo liqeessitoota dhuunfaa irraa madda. Doolarri Ameerikaa liqaa alaa Itoophiyaan qabdu keessaa dhibbeentaa 45.84 yoo ta'u yuuroo 6.58 fi yuwaan chaayinaa 1.52 itti aananii argamu. Gabaasni kun akka agarsiisutti liqiin alaa Itoophiyaa yeroo ammaa dhibbeentaa al ergiitiin qabdu 179% yoo ta'u ulaagaa biyyattiin keessaa 150% haalaan caaleera. Kun ulaagaa bu'uuraa ol ta'uu agarsiisa jechuun ibsameera. Haa ta'u malee gabaasni kun liqiin mootummaa waliigalaa biyyattii ulaagaa baankii addunyaa fi fandii maallaqaa idil addunyaa keessatti akka argamu ibseera. Torbaan darbe IMF'n gama isaa lammataa sagantaa liqii doolara biliyoona 3.4 Itoophiyaaf kennu xumuruu beeksiseera. Gama kana hordofee Itoophiyaaf liqii dabalataa doolara miliyoona 248 eeyyameera. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqaa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo iimeelii fi paaswordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Pirezidaantiin Somaaliilaand Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Jibuutii waliin qaban cibsuuf akka hojjetan waadaa galan.
Hariiroon kunis misooma dinagdee nageenyaa fi tumsa naannawa Somaalilaand guddisuu keessatti gahee olaanaa akka qabu ibsanii jiru. Pirezidaantichi sagantaa wiixata darbe magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeysaatti gaggeeffame irratti haasawa taasisaniin Itoophiyaan Somaalilaandiif ollaa murteessaa fi michuu yeroo dheeraa ta'uu ishee ibsaniiru. Itoophiyaan michuu bara dheeraa fi ollaa murteessaa guddina dinagdee nageenyaa fi hariiroo keenya Afrikaa keessatti guddisuudhaaf nu gargaarteedha kan jedhan irroon itti dabaluun walitti dhufeenyi kun faayidaa waloo guddisuufis murteessaa ta'uu eeranii jiru. Kana malees hariiroo laaffataa Somaalilaandiin Jibuutii waliin qabdu deebisanii ijaaruu fi tumsa Ameerikaa waliin qabanis cimsuuf abdii guddaa qabaachuu ibsaniiru. Biyyoonni walitti dhufeenya Somaalilaandiif fedhii guddaa agarsiisan lamaan Jibuutii fi Ameerikaa waliin hariiroo keenya ni cimsina jechuun dubbatan. Bara darbe pirezidaantii duraanii Somaalilaandii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliigaltee Somaalilaandiif beekamtii kennuu fi Itoophiyaaf ammoo karaa galaanaa argamsiisuu mallatteessuun isaaniin yaadatama. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru gamtaan Afrikaa ajjechaa Suudaan keessatti lammiilee Suudaan kibbaa irratti raawwatame balaaleffachuun qorannoon akka taasifamuuf waamicha dhiyeesse. Dura ta'aan koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Muhammad ajjechaa lammiilee Suudaan kibbaa bulchiinsa Aljaziiraa keessatti raawwatame yakka hamaa jechuun aanga'oonni balaa kana guutummaatti qoratanii seeratti akka dhiyeessan gaafataniiru. Viidiyoon torbaan darbe miidiyaa hawaasummaa irratti qoodame magaalaa guddittii bulchiinsa Aljaziiraa keessatti namoonni dhuunfaa Suudaan kibbaa waadaa maadaanitti ajjeefaman akka agarsiisutti erga humnoonni waraana Suudaan magaalattii to'annoo jala oolchanii booda humnoota saffisaa muddamni kun Jubaa fi kutaalee Suudaan kibbaa birootti mormiin dho'eeti. Dura ta'aan gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii ibsa bana baasaniin aanga'oonni Suudaan itti gaafatamummaa mirkaneessuu fi jeequmsa dabalataa akka ittisan dhaamaniiru. Pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiir ajjechaa kana balaaleffatanii jiru. Donald Trump pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uun muudaman sirna kakuu Capitol Hill keessatti raawwateen Trump Ameerikaa bulchuuf waadaa yoo seenan JD Vance itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa ta'uun muudamanii jiru. Dhaadannoo Ameerikaa gudditti ijaaruu jedhu qabatee White House kan seene Donald Trump ajajaawwan 200 mallatteessuun hojii isaa jalqabee jira. Siraa isaaf gabaasa bal'aa dhimma kana irratti qopheessee jira. We're going to also slash something else, the waste in our bloated federal bureaucracy. Pireezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uun kan muudaman Doonaald Tiraampiin ajajaawwan 200 mallatteessuun hojii isaanii jalqabanii jiru. Ajajni pireezidaantummaa yookaan executive ordersiin pireezidaantiin Ameerikaa imaammata mootummaa irratti mallattoo isaanii kaa'uun meeshaa ijoodha. Doonaald Tiraamp gara White House'tti deebi'uu isaanii hordofee ajajaawwan pireezidaantummaa 200 mallatteeffamanii jiru. Ajajni pireezidaantummaa ajaja barreeffamaa kan pireezidaantiin mootummaa federaalaatiif kenne yoo ta'u hayyama yookaan mirkaneessuu koongirensii kan hin barbaannedha. Tiraamp muudamuu isaanii hordofee ajajaawwan 200 kan mallatteessan yoo ta'u kanneen keessaa Ameerikaa waliigaltee haala qilleensaa Paaris keessaa baasuun adeemsa Ameerikaa dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa baasu jalqabuun daangaa kibba biyyattii irratti labsii yeroo muddamaa biyyaalessaa labsuun dubartoota ilaalcha koorniyaa irraa ittisuu dhugaa baayoloojii mootummaa federaalaatti deebisuun namoota jeequmsa kaapitool kan amajjii 6 bara 2020 keessatti hirmaataniif dhiifama gochuun aangawoota mootummaa duraanii filannoo gidduu seenan itti gaafatamoo taasisuun mootummaan federaalaa mirga bilisummaa yaada ibsachuu akka deebisuu fi mootummaan jidduu akka hin galle ajajuun qajeelcha ga'umsa mootummaa boordii gorsaa kan kutaa mootummaa hin taane hundeessuun hanga bulchiinsi mootummaa guutumatti to'atutti birookiraasii dambii dabalataa akka hin baasne dhorkuudhaaf dhorkaa dambii kaa'uun rakkoo qaala'insa jireenyaa furuudhaaf qajeelchaa fi ejensii mootummaa federaalaa keessa jiru hundaaf qajeelfama kennuun baqattoota seeraan alaa biyyaa baasuu fi kanneen biroo ajajaawwan Tiraamp mallatteessanidha. Dhimma bo'oo Paanamaa sagantaalee odeeffannoo namtolchee cimsuun galmeewwan ajjechaa John F. Kennedy bara 1963 wal qabatan akka dhiyaatan godhuun waraanni gaachana ittisa misaa'ilaa Iron Dome akka qabaatuu fi imaammata sabdaneessummaa walqixxummaa fi hammattummaa waraana keessa haquu kan jedhuun dhimmoota xiyyeeffannoon kennameefidha. Namoota hokkora Capitol Hill keessatti amajjii 6 bara 2020 uumame irratti to'annoo jala oolan keessaa namoota 1600 dhiifama taasisaniiti jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa 47ffaan Doonaald Tiraamp ajajaawwan mallatteessan kana qaamota deeggaranii fi hojiitti hiikuu danda'an aangota gurguddaa
gurguddoo kudhan irratti muudeetii jira. Haaluma kanaan Kiristiinoo ministeera dhimma nageenya biyya keessaa Tom Homan gaafatamaa eegumsa daangaa, Marco Rubio ministeera dhimma alaa, Mike Waltz gorsaa nageenya biyyaalessaa, Elon Musk hoogganaa ga'umsa mootummaa, Vivek Ramaswamy gaafatamaa qusannaa baasii mootummaa, Robert F Kennedy Jr ministeera fayyaa, Tulsi Gabbard nageenya biyyaalessaa, Howard Lutnick ministeera daldalaa, Stock Besant ministeera mallaqaa gochuun muudeetii jira. Donald Trump yeroo lammataatti White House itti deebi'uun isaanii jijjiirama bal'aa imaammata alaa irratti fiduu danda'a jedhamee eegamaatii jira. Yeroo duula filannoo adeemsaa turanitti waraana Raashiyaa fi Yuukireen guyyaa tokko keessatti nan dhaaba jechuun dubbatanii turani. Dhaabbata waloomaa kaaba Atlaantikii yookaan ammoo neetoon gamtaa waraanaa biyyoota akka USA, UK, Jarmanii fi Faransaay dabalatee biyyoota 32 kan hammate yoo ta'u, gareen kun warra Tiraampiif ilaalcha gaarii hin qabne of keessaa qaba. Yeroo pireezidaantummaa isaanii jalqabaatti biyyoonni miseensa neetoo akkaataa waliigalteetiin qabeenya waliigalaa biyya isaanii irraa harka lama waraanaaf hin oolchan yoo ta'e, Ameerikaa dhaaba kana keessaa akka baasan dhaadataniitii ture. Kana malees biyyi miseensa neetoo taatee fi gumaacha ishirraa eeggamu hin gumaachine yoo weeraramte Ameerikaan cinaa hin dhaabbattu jedhanii turani. Jalqaba ji'a amajjii bara 2025 irratti miseensota dhaabichaa Awurooppaa irraa ta'an galii isaanii harka 5 akka guddisanis waamicha taasisaniitii ture. Baha giddu galeessaa keessattis imaammanni Tiraamp bara bulchiinsa isaa jalqabaatti qabate muddama guddaa kan uume yoo ta'u, bara kana waliigaltee Abrahaam Accords akka hojiirra oolchan himaniitii jiru. Tiraamp waliigaltee Abrahaam Accords jedhamuu fi waliigaltee seena qabeessa hariiroo dippiloomaasii Israa'elii fi gamtaa Emireetota Arabaa, Baahireen, Suudaanii fi Morookoo ta'eef haala mijjeessaniitii ture. Waliigalteen kun garuu kan raawwatame Israa'el Filisxeen biyya walabaa akka taatee beekamtii osoo hin kennin ture. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Gaazaa erga labsameen booda Tiraamp qaxanicha keessatti waliigaltee Abrahaam Accord irratti kan bu'uureffate nageenya akka dhufuuf akka hojjetan himaniitii jiru. Tiraamp Greenfield fi bo'oo Paanamaa gara Ameerikaatti akka deebisanis yaada isaanii ibsaniitii jiru. Walumaa galatti Tiraamp barri quufaa fi gabbinaa Ameerikaa amma eegalaam guyyaa har'aa irraa eegaleen biyyi keenya ni badhaatiim ni kabajamtis Ameerikaaf dursa kenna jechuun dhaadataniitii jiru. Oduu keenya xumuraatiin dhaabbanni fayyaa addunyaa ajaja pireezidaantii haaraa Ameerikaa Doonaald Tiraamp miseensummaa dhaabbatichaa Ameerikaan akka baatuuf mallatteessaniin gadduu ibse. Doonaald Tiraamp ajajaawwan mallatteessan keessaa adeemsa Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa ittiin baatu jalqabsiisuu kan jedhu isa tokko. Ameerikaan hundeessitoota dhaabbata fayyaa addunyaa ta'uu fi fayyaa hawaasa addunyaatiif hojiiwwan dhaabbatichi hojjechaa tureef deeggarsa guddaa laataa akka turte eeruun murtii kana keessa deebi'ee akka laalu gaafatee jira. Tole ka daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamoo oduu idilee galgala kanaaf qabanne kanneen turanii qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetworkii afaan itti fufu gama kootiin nagaatti.